jiru warri hafuura qulqulluu morman jireenya bara baraa keessaa qooda hin qaban warra akka kana. Maaliif jennaan waaqayyummaa waaqayyoo keessaa tokko gananiiru waan ta'eef. Gananiiru waan ta'eef. Hafuurri qulqulluun waaqayyoodha. Labbii namootaa keessatti ni dubbata. Labbii namootaa keessatti ni argama. Productive hojii isaatiin dhufee ni mul'ata. Hafuurri qulqulluun waaqayyoodha. Kanaaf namoota hafuura qulqulluun guutamanii jiran adanuuf baasaa jedhan ergamoonni. Hafuura qulqulluun warra guutaman adda baafamu isaan. Arras adda baafamu. Akkuma bara ergamoota adda baafamanii turan bara keenyas warra hafuura qulqulluun guutaman adda baafamu. Adda baafamu. Adda baafamu. Wangeela Kiristoosiif adda baafamu. Hojii Kiristoosiif adda baafamu. Hojii waaqayyoo itti fufsiisuudhaaf adda ni baafamu. Wangeela kanaaf gara fuulduraatti harkaanfachiisuutti waamamu. Dhufa Kiristoos dhaabatanii lallabuudhaaf adda ni baafamu. Kuma kana darbii lakkoofsa 5 gubbaasa barreeffamee jiruun dubbisa. Lakkoofsa 5 tuuti sun guutummaatti dubbii ergamoonni dhiyeessan jaallatanii Isxifaanos kan jedhamu amantii isaatti jabaa kan ta'ee fi hafuurri qulqulluun kan keessa guute dhiyeessan jedha. Isxifaanos hafuurri qulqulluun kan keessa guute dhiyeessan jedha. Hafuurri qulqulluun keessa guute. Ameen. Warra hafuurri qulqulluu keessa guute nama akka Isxifaanos amantii isaatti jabaa kan ta'e hafuurri qulqulluun kan keessa guute Isxifaanos fa'aa dhiyeessan. Namoonni 7 listaanii jiran kun gaafa sana adda baafaman. Gaafa sana adda baafaman. Hafuurri qulqulluun Isxifaanos fa'aa bu'ee gaggeessummaadha. Maal baranna kaa? Jireenya keenyatti dhufna. Normaali gara keenyatti dhufna. Gara waldaa kiristaanaatti dhufna. Gara amantoota Kiristoos hin qabanii iddoo garagaraatti pheenxeen jedhamanii kan beekamnu, kiristiyaana jedhamanii kan beekamnu, amantoota jedhamanii kan beekamnu, duukaa buutota jedhamanii kan beekamnu. Jeneraalii warra Kiristoos amanan nuti warra jireenya bara baraa qabnu kana akkamitti Kiristoosin hafuura qulqulluun fudhanna, akkamitti Kiristoosin nurraa ba'etoo mul'ata kan jedhu hubachuun nuti jiraata. Hafuura qulqulluun guutamuu keessatti jireenya keenya daarikti kan godhu gaafa hafuura qulqulluun guutamnu foon keenya miti. Hafuura qulqulluun gaafa guutamne jiraannu. Hiikni hafuura qulqulluun guutamu gabaabumatti hafuura qulqulluun guutamu jechuun to'annoodhaa fi hordoffii hafuura qulqulluu keessa of galchuu jechuudha. Kana jechuun fedha miiraa, fedha foonii, fedha jireenya keenyaa dhiisne fedha waaqayyoo jiraachuu shaakaluutti guddanne jechuudha gaafa kana. Fedha foonii keessaa bahuudhaan, fedha foonii dhiisuudhaan, fedha foon keenya dhiisuun miira keenya keessaa bahuudhaan to'annoof hordoffii hafuura qulqulluu jala of galchuu jechuudha. Kana jechuun hafuura qulqulluun guutamuun ofii keenya isa liid of goonu dhiisnee hafuura qulqulluun geggeeffamuu filanna. Maal jechuudha? Abjuu arginee geggeeffamna. Mul'ataan namni nu qaatee nu gaggeessa. Raajii nuti dubbatee nu gaggeessa jechuu miti. Kana jechuun waan goonuuf hojjennu keessatti jaalalaaf fedha waaqayyoo baruu, jaalalaaf fedha waaqayyoo eeguu, jireenya keenya keessa Kiristoos jiramu hin jiru jennee adda baasuu. Ilaa kaaboloota koo lafa kanatti akkasiin bartan jireenya mul'ata hafuura qulqulluun guutamuu siin hin jedhe. Tarii hafuura qulqulluun guutamuu bifoota garagaraan hubachuuti ni mallata. Kanaan dura akkuma kana immoo yeroo darbe akkuma kana iddoo garagaraatti akkuma kana immoo iddoowwan jiraachaa turre arallee arginu keessatti illee yoo ta'e hafuura qulqulluun guutamuu jechuun afaan haaraa dubbachuu, hafuura qulqulluun guutamuu jechuun lisaana dubbachuu, hafuura qulqulluun guutamuu jechuun raajii arguu, hafuura qulqulluun guutamuu jechuun faarfachuu, hafuura qulqulluun guutamuu jechuun lallabuu, hafuura qulqulluun guutamuu jechuun barsiisuu, hafuura qulqulluun guutamuu jechuun kufnee awwaara kaasnee teessoo waldaa keessa caccabsinee iyyuu faarfachuu utaaluu ta'uu jennee yaallata. Sirriidha. Kaleessa hafuurri qulqulluun gaafa dhufa afaan haaraa dubbachiiseera. Sirriidha. Hafuurri qulqulluun ni jalqaba bu'ee namoota hin baranne afaan isaan hin beekne haasofsiise. Arras ni hojjeta hafuurri kun. Arras ni hojjeta hafuurri kun jira. Arras hojjetaa jira. Arras hojii keessa jira. Arras nu barsiisaati jira.
Garuu hafuura qulqulluun guutamuu jechuun hiikni isaa gabaabatti to'annoo hordoffii hafuura qulqulluu jiraaf gochuu jechuudha. Barcuun cabsiisaa har'a hafuura qulqulluun yoo dhufe no ani itti nama nusa kana hafuura qulqulluun guutamuu jechuun iyyuudha. Hafuura qulqulluun guutamuu jechuun awwaara kaasuudha. Hafuura qulqulluun guutamuu jechuun ol utaaluudha. Exersaayisii goonee fiduu dandeenya kanneen kana buloota qabu. Amma waa tokko isin akka yaadan hin barbaada gara kutaa macaafa qulqulluu kana akka ilaaltan gaayid akka isin gootan nan barbaada. Akkana deemtee exersaayisii gootan nan barbaada. Ila hafuura qulqulluun guutamuu jechuun inni kaleessa bara ergamootaa ture sun maadhaan kan jedhu moodela har'a waldaa kiristaanaaf ta'uu kan qabu. Har'a waldaa kiristaanaaf akkoo ta'e yookiin abaabilee ta'e irraa baratamuutii kan qabudha. Waldaa keenya har'a lafa kanarra jirtu. Waldaan keenya nuti amantoonni keenya har'a jiraataa jirru sun moodelli keenya waldaa bara sanaadha. Jechuun isa ergamoonni kaleessa hundeessan, isa ergamoonni kaleessa jiraachaa turan, isa ergamoonni namoota illee ittiin adda fo'achaa turan sana nuuf ta'uu qaba. Sanadhas macaafni qulqulluun kun qajeelchaaf barsiisaa guddisee dabaa gara waaqayyootti nu geessudha nuuf. Kanaaf barreeffame. Lafa kanarraa maal barannare kan jiru waa'ee hafuura qulqulluu jireenyaan mul'ata. Isxifaanos jireenya isaatiin hafuura qulqulluu nama guutame ta'uu jireenya isaatiin amantii nama qabu ta'uu jireenya isaatiin mul'ata. Lala baddaa lakkoofsuma sadii gubbaarrattis deebitanii immoo gaafa ilaaltan warra hafuura qulqulluun guutaman jedha fi dubbii ogummaa of keessaa qaban immoo jedha. Hafuura qulqulluu warra guutaman dubbii ogummaa warra of keessaa qaban. Hafuura qulqulluu warra guutaman dubbii ogummaa warra of keessaa qaban. Hafuura qulqulluun kan guutame amantii isaattis immoo jabaa kan ta'e immoo jedha. Lakkoofsi shan nama akka Isxifaanos fa'aa adda hin baasaniif jedha. Hallelujah. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ilaa hubadhaa lakkoofsa sadii warra hafuura qulqulluun guutamanii fi dubbii ogummaa qaban barbaada. Lakkoofsa shan gubbaarratti immoo warra akkasanii argaman. Eenyu faadha isaan? Isxifaanos faadha. Akkamitti jireenyaan mul'atan? Hawaasni kun jireenyaan arge bakka. Maaliif ennaan miira isaanii duukaan bu'anii hin jiraanne waan hojjetan hundumaatti fedha waaqayyoo fi fedha waaqayyoo baasu adda ni baasu. Fedha waaqayyooti moo fedha waaqayyoo miti? Jaalala waaqayyoo moo jaalala waaqayyoo miti? Wantoonni nuti goonu baay'eensa wantoonni nuti ittiin jiraachuu barbaadu baay'eensa nu barbaachisuu dhiisuu danda'u. Irran deebi'a. Wantoonni nuti goonu baay'eensa nu barbaachisuu dhiisuu danda'u. Nu fayyaduu dhiisuu danda'u. Tarii gochuuti dandeenya ta'a. Waan tokko gochuu humna qabaachuu dandeenya, qabeenya qabaachuu dandeenya, beekumsa qabaachuu dandeenya, dandeettii qabaachuu dandeenya. Garuu nu barbaachisuu immoo dhiisuu danda'u. Because hafuurri waaqayyoo keessa jira. Jaalala waaqayyoodha. Fedha waaqayyoodha. Jaalalli waaqayyoo achi keessa ni jira moo hin jiru? Akka jaalala waaqayyoo fedha waaqayyootti geggeeffamu jechuun akkasidha. Kanaaf Isxifaanos farda ba'an. Hixaatu irratti bu'ee miti. Hawaasa laale namatu laale. Namatu argee jaallalanii. Kun akka sanaatti geggeeffamaa jira. Namni hafuura qulqulluun geggeeffamu jechuun to'annoof hordoffiisaa hafuura qulqulluu jala gashu jechuudha. Gabaabumatti bakka. Kanaaf waan godhu hundumaa kan gaggeessu daarekti kan godhu foonsaa miti. Namni hafuura qulqulluun hin geggeeffamne garuu foonsaatu daarekti isa godha. Foonsaatu daarekti godha. Foonsaatu kallattiitti argisiisa. Foonsaatu karaa inni jaallate karaa fedhi foonsaa barbaadu qabus. Tarii wanta fedha foon keenyaa barbaachisu baay'eensa hafuura keenyaa barbaachisu dhiisuu malu hin barbaachisanis. Sagalee waaqayyoo keessaa laf tokko isin dubbisa. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti barreeffamee kan jiru. Ergaa warra Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17. Akka kanadha. Fedhi foonii hafuuraan hin morma. Hafuurris fooniin hin morma. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin hin mormu. Hafuurichaan yoo gaggeeffamtan garuu isin seercha jalaa hin jirtan jedha. Lakkoofsa 17. Fedhi foonii hafuuraan morma. Hafuurris fooniin hin morma. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin hin mormu. Laubaddaa. Fedhi foonii hafuura. Hafuurri immoo fooniin morma. Waanuma jaallattan akka isin hin gooneef kun lamaan wal lolu walitti bu'u. Yoo fedha hafuuraa jiraattan garuu
isin seericha san jalaa duutanii baataniirtu. Because wangeelichaan warra birmaduu ba'an jechuudha. Wangeelicha taamananii warra fayyan. Wangeelichi immoo Kiristoos ayyaana Waaqayyo sana jechuudha. Tokkicha isa gara biyya lafaa dhufe nama hundumaaf al tokko antoonimenti ta'e fayyise. Kiristoos jechaadha. Egaa waa'ee hafuura qulqulluun guutamu seetti hafuura qulqulluun gaafa guutamnee jiraannu fedha foon keenyaa hin raawwannu. Fedhi foon keenya nu bara hiriira galee nu dhufu. Hiriira galee nu dhufu. Wantoonni nu barbaachisan baay'ee hiriira galee nu dhufu. Haalli akkasii jiran nutti hadhaa'ee jennaan wantoota nuti goone yeroo ammaa kana akkasii gootee siin darbu taanaan yeroo ammaa kana akkatti jiraattee siif hin fullaane taanaan yeroo ammaa kana akkatti yoo waliin dhooftee as rukuttee achi rukuttee keessan baatu taanaan seechi siin darbu si jechuu danda'a. Mormamuu dandeessu. Gaa'ela keessatti mormamuu dandeessu. Barnoota mormamuu dandeessu.